Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan, akkam bultan, akkam ooltan. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota jaalattoota keenya akkam jirtanii. Haalli yeroo maal fakkaata? Oromoon qabsoo jabduurra jirti. Waa'ee qeerroo teenyaa injifannoo isaanii gammachuu isaanii ibsachuu deemna. Injifannoon qeerroo guyyaa afuraffaaf gammachuudhaan xumuramee jira. Ammallee injifannoo irraan galmeessaa jiranii buli qeerroo jennaan qeerroo teenyaan baga nagaan xumuranii ammallee injifannoo itti aanutti tarkaanfachuuf jirraa jechuudha. Hayyoonni keenyas hedduu irratti dalagaa jiranii akkasuma mootummaa kana muddaa jiranii mootummaan Abiyyi Ahmad caccabaa jira. Bitaa mirgaa uummanni keenya alaa keessaa qeerroo teenya cina dhaabbatanii tarsiimoodhaan waan barbaachisu hundaan gargaaruun amma ittis jiranii qeerroon biyya keessaa hedduu boonsitanii galatoomaa jechuun hin barbaada. Buli qeerroo jechuun hin barbaada. Kan biraati oduu takka halkan edaa guutuu feesbuukni kuni waa'ee mana murtii obbo Jawaar Mahammadii fi hidhamtoota keenya Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa warreen akkana irratti artistootuma keenya warreen onnee sabaa keessa jiran warra uummanni jaalatu wanni sun yoo ka dhugaa taatu taate hedduu waan nama gaddisiisu isaanuma san baasanii irratti akka ragaa bahan eenyu artistii Sayyoo Danda'aati moo eenyu isaa fi Galaanaa Gaaromsaa obboleessaa Hacaaluu Hundeessaa akkasuma eenyu Injiinar Taakkalaa Uumaa Finfinnee bulchaa jiru. Akkasuma warra kana mana murtii irratti akka jarra sanirra ragaa bahaniif qophii xumuratanii jiramee waan jedhamuuf feesbuuk irra deemaa bule. Wanni Sayyoo dhugaa taate keessattuu artistoonni akka Galaanaa Gaaromsaa uummata keessatti gartee nama beekamtii qabu, nama jaalala guddaa uummata biraa qabu, nama uummanni isaa isa jaalatu. Inninis nama bilchaataa nama hayyuu namaati yoo gartee inni waan kana uummata kanarra ragaa ba'u jara keenya kanarratti yoo ragaa ba'u taate onnee uummata keessaatis ni baha seenaa isaatis xureessee jechuudha. Akka wallaala kiyyaatti akin jechuu barbaadu kana waan kana walumaan ilaallaa rabbiin dhugaan godhin jannatana garuu jarri kun waan kana ni godha jedhantillee yaadu. Yoo godhan illee wanni tuni gartee isaan illee hin fayyadu. Jarri sun illee waa takkan ta'u wayyaanee harka micciirte qeerroon teenya maqalee galchite. Jara kanaas harkanuma micciirti ammallee harki isaanii micciiramaa jira. Maddi isaanii goggogaa jira. Dinagdeen isaanii goggogaa jira. Kanarratti ammallee wanni jiru baankiin daldala Itoophiyaa keessaa namni qabeenya qabdan baafadhaa jechaa jiranii hayyoonni keenya warreen akka Yahyaa Bashiir isaanillee dhaamsa gurguddaa uummata keenyaaf dhaabaa jiranii qabsoo gurguddoo irra jiranii galatooma ulfaadhaa jennaan isaaniinis akkasuma warreen akka Kadir Elmoolleen hojii jajjabduu hojjechaa jiranii warreen OMN waliinillee akkasumatti hedduu hojjechaa jiranii kun waan injifannoo nama boonsu uummanni keenya alaa keessaa rafaan jiru. Itti jiranii guyyaa torbaa kanarra ganama jechuun Minisootallee hiriirri dubartiidhaan qophaa'ee ni gaggeeffama. Kanas injifannoon akka xumuran abdii qabna. Kun injifannoodhaan injifannoodha garuu wanni nama sodaachisu amma tan jarri artistoota keenya suni maqaa balleessiidhaaf akkana godhaa jiranii isaanillee as bahii dubbadhu hin jennuuni. Galaanaanillee as bahii waan kana ibsa godhi hin jennuuni maaliif hin jenne waraabessi adiyoo nyaatee gurriif ni ta'a jette Oromoon ni beektaa. Saniifuu isa taargeeta keessa galfataniiti yoo inni waan kana gabbahee dubbate karaan kee karaa caaluutii waan jedhanii isa sodaachisan namatti fakkaata. Saniifuu inni nuu malee isa baasu ni beekaa nama qaroodha. Yoo gartee namni ni bitamaa yoo kan bitamu taates san rabbii fi isaatu beekaa. San walumaan agarra uummata Oromootii wajjin. Waan akkana fakkaatu galatoomaan isin jaa yaadumaan ganan dabarfachuu barbaade. Inshallah yaada biraatiin isin walitti deebinuttis galatoomaan isin jaa.
asirratti xiqqisoo wanni dubbachuu barbaade hagayya jaha suni kalii gaggeeffame guyyaa injifannoo hagayya jaha sun kan 2016 wayyaanetti fonqolchanii hagayya jaha 2018 illee kajuwaar galee miila qullaa gartee dirree ambootii fi lafa gartee itti waadaadha jechuun keessa deeme guyyaa injifannooti. Kan ammoo kaleessaa kunis ka addaati. Kunis guyyaa addaati. Guyyaa qeerroon hoogganni isaa osoo mana hidhaa jiru tarsiimoo mataa ifiitiin karaa sii cuftee lagannaa gabaa gootee uggura diinagdee gootee tarsiimoo siitiin qeerroon nuti mummurree adda facaafne tokko qeerroon hin jirtu jaachaa turan. Qeerroon jiraachuu sii garsiifteeti. Shimallis Abdiisaa gad bahee gartee haasawa gartee daa'imni nuun haasoyne miidiyaa isaanii ka boqqolloo irra deebi'ee haasawaa oole. Sa'a keenya ce'ee burree ilmatan bara meeqa jee caaluu wallise sunirraa allee as deebi'ee akka nama wanni itti haasawaa ture waan fudhatama hin qabne haasawa ijoollee nuun haasoyne haasawaa ture. Waan nama jibbisiisu suni kufaatii isaaniitii fi waan gartee waan qabatanii fi waan dhiisan wallaaluu isaanii nama agarsiisa. Qeerroo teenyaan nu boonsitanii jirtanii galatoomaa bulii qeerroo ulfaadha jechuun barbaada. Galatoomaa kanumaan dhaammachuu barbaada. Inshaallah hanga sagantaa takkaa'uu gartee yaada biraatiin walitti deebinutti ulfaadhaan isinin jaa galatoomaa daawwattoota keenya.